السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجم توتا في هردف توتا خيا عرّ وين إسني كبدي دفع برنامج إسني كبدي دفع خنيس واي جالات الرأي جالتي مالي أكمي خنا رأي إسنا سو دفع أنا جالتشون لغادا جالتشون أمانتيدا أما جالتشون خطاب بنامنين دمنة تكو nama dhugaan jaalachuudhaaf duraati nama dhugaa ta'uu qabda. Dhala meeqa ta komantiin irra kanatee jira. Dhugaa boo'ee mataan dhukkubee akkana ittee ta dubbatee jira. Dura anaafi miti si jaalatee si jecha miidhamu jiruu fi boo'ii mataan asi dhukkubu. Wani ni nan siin jiru. Jaalachuun ammas liqiidha. akkamitti liqiidha jettanii na gaafachuun keessan oolan. Yoo ati dhugaan jaalattee nama dhugaa taatee onneete dhugaan namaaf bante yoo takka simiitee yoo tokko simiidhe booddeen tee namuma dhugaatiin si kafalamti jechuudha. Yoo ammoo nama miitee akkumaan isin jee liqiin sumaaf kafalamti. Yoo nama miitee booddeen tee numa miidhamta. Saniifuu obboleeyyan kiyya khadhalaa khadhiiraa yoo ati jaalala dhugaa qabaattee namni si jaalata. Yoo ati jaalala dhugoomsitee jaalalti dhugaa akka jirtu beekta. Saniifuu jaalala dhugaa arkuudhaaf nama dhugaa ta'a. Jaalala dhugaa jaalachuudhaaf dura nama jaalattu filadhu nama dhugaa jechuudha. Saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya waniin isin qabadhee dhufee arraaf kanuma wal jaaladhaa jaalala dhugaa yoo barbaadan wal amanaa wal jaaladhaa wajjin turaan isinin jaa viidiyoo biraatiin hanga wal deebinutti maasalaama.